Of tuulummaa Naabukadanatsor. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon. Ameen. Haati cubbuu hundumaa of tuulummaadha. Abbaa maqaars. Ergamaan Waaqayyoo ergamummaa isaa gadhiisuun seexana kan isaa taasise of tuulummaadha. Waa'ee of tuulummaa seexanaa ilaalchisee raajonni gurguddoon Isaayyaasiif Hisqeel wal harkaa fuudhuun akkas jedhu. Ati garaan kee waan kooreef ani Waaqayyoodha. Teessoo Waaqayyoo irras nan taa'a jetta. Ani garuu iddoo lafa jalaattiin si dabarsa jedha Waaqayyo. Raajii Hisqeel boqonnaa 28 lakkoofsa 1. Isaayyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 14. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo iddoo jirtanitti jaalalli Waaqayyoo araarsummaan giiftii keenya dubaroo Maariyaam eegumsi ergamootaa isin faanaa ta'u jechaa Naabukadanatsoorii fi of tuulummaasaa mata duree jedhu isiniif qabannee jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Kitaaba mana kiristaanaa keenya keessa kitaabni Hawwii jedhamu irratti seexanni akka uleetti Waaqayyoo fayyada jedha. Ilmi namaa abboommiif seera Waaqayyoo isaaf kenne yeroo eeguu didu Waaqayyoos lubbuu isaaf hin ajajamne kana wanjoo seexanaaf dabarsee kenna. Seexannis lubbuu kana alangaa abiddaan reebuun akka uleetti Waaqayyoo fayyada. Waaqayyo nama balleessaa balleessee gaabbii hin galle adabuuf akkuma bosona deemee ulee hin muranne uumamni Israa'el uumaa isaanii dhiisanii waaqa alagaa yeroo waaqeffatanitti Waaqayyoos isaan adabuuf fedha isaatiin waggaa 70 dabarsee mootii gara jabeessa waaqa hin beekne Naabukadanatsoritti isaan kenneera. Raajii Ermiyaas boqonnaa 27 lakkoofsa 6. Mootiin kunis uummata kana dabalatee biyya Gibxii kaasee hamma galaana Efraaxisitti biyyoota jiran loltoota isaa akka hawwaannisa baay'ataniin booji'uun akka gagaatti baqsuun akka qiraacitti caccabsuun bulchaa ture. Kabajamtoota ijoollee tawaahidoo seenaa armaan olii irratti Waaqayyo uummanni Israa'el yeroo isa yakkanitti isaan adabuuf akka uleetti mootii Naabukadanatsoritti fayyadame. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos fuula Philaaxoos fuuldura dhaabbachuun akka biyya bitaniif aangoon hundi samii irraa namaaf kennama akkuma jedhe mootiin Naabukadanatsor kun uummata Waaqayyoo fedha isaatiin akka bituuf dabarsee isatti kennetti. Waaqayyootu mootii na godhe jechuu dhiisuun seera uumamaa cabsuun dargaggoota arfan irraan kan hafe xaa'ootiif sagachisee kitaaba Raajii Daani'el boqonnaa 4 lakkoofsa 28 haga 34. Of tuulummaan isaa akka tulluutti ol bahee waan argameef Waaqayyo mootii guddaa mancaan isaa dhiiga warra Gibxiin machaa'e kana sababa of tuulummaa isaatiin Waaqayyo yeroo isa adabu namummaa keessaa isa baasuun akka sangaatti marga dheeduu jalqabe. Qaamni isaas akka joobiraatti rifeensa biqilchee, miilli isaas akka allaattii qeensa baase. Namoonni mana mootummaas nuun namatu nu bulcha malee bineensi nu hin bulchu jechuun mana mootummaa isaa keessaa baasaniin. Mootiin kunis bakki jireenya isaa bineensota gidduu ta'e. Kan baay'ee nama ajaa'ibu immoo Naabukadanatsor akka qotiyyootti marga nyaatuyyuu akka joobiraatti baalleef qeensa baasee bosonatti galuyyuu hiriyoonni koo mootii ta'aniif nama bulchu. Ani garuu nama irrattis mootii bineensota irrattis mootiidha jechuun of tuulummaan isaa itti fufe. Waaqayyos gogaa mooticha kanaa isa keessaa alatti isa alaa keessatti garagalchuun qaamni isaa hundi akka madaa ta'u taasise. Naabukadanatsor bineensis ta'e namni fuuldura dhaabbachuu hin dandeenye. Qaamni isaa madaa taanaan raammoo xiqqoo irraa kaasee hamma bineensa guddaatti kan jiran isa ari'achuu jalqaban.
Mootiin kunis humna ittiin raammoo ofirraa dhorku dhabnaan bakka isaa arguun ani uumama dadhabaa of oolchuu hin dandeenyedha jechuun of madaaluu jalqabe. Erga waggaa 7 akka bineensaatti jiraateen booda of tuulummaan isaa irraa kaanaan Waaqayyo qalbii isaa deebisee fi rifeensa isaa irraa kaasuun namatti isa deebisuun mootummaa isaa deebisee kenneefi mootichis afaan isaa afaan bineensaatti jalaa jijjiirame afaan namaatti gaafa deebi'uuf Waaqayyoon galateeffachuu jalqabe. Kitaaba Raajii Daani'el boqonnaa 4 lakkoofsa 28 haga 37. Aanteekoo of tuulummaan ilma namaa bineensa taasisa. Kasoominni immoo bineensa ilma namaa taasisa. Seexanni abbaa maqaarsi galata gatii hin qabneen kuffisuu barbaadeet jechoota hedduu darbate. Garuu abbaa maqaarsi kuffisuu hin dandeenye. Dhumarrattis mo'amuu isaa argeet iyyuun abbaa maqaarsitti akkas jechuun dubbate. Maqaarsi ati ni tsoomtaa. Anis ergan uumamee nyaadhee hin beeku. Ati hin raftuu. Monoksee waan taateef anis ergan uumamee rafee hin beeku. Humni ati ittiin na mo'atte ana biratti kan hin argamne kasoominadha jedhe. Aanteekoo diina kee seexana mo'achuu barbaadda taanaan seefiin seefii caalu kan ittiin isa mo'attu kasoominadha. Barattoota Dilbataa Amboo Makaana Qiddusaan Abuna Gabra Manfas Qidduus irraa fulbaana 13 bara 2015 galanni Waaqayyoof haa ta'u.